Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtootaa fi jaalatamtoota chaayinaal ayyaantuu sallaa jajjalatti argamtan nagaan koo bakka jirtatti sinaa qaqqabu baga jiraattanii baga eeggamtanii isiniin jechuun jaaladha. Egaa akka deebi'ee dhufeera samuuna konneekshiniin baay'een rakkisee wantoota baay'ee irratti haa dubbachuu nan barbaadan ture garuu konneekshiniin xiqqoo naannoo irratti qabamee jira ijaa ta'eefan jechuudha. Keessa illee ijoolleen baay'een na gaafattaniitoo jirtu. Deebii keessan haga danda'amee fi immoo odeeffannoo jiru. Isinii kennuuf karaa keessan dhufee tura viidiyoo kana laayik sheer gochuun dagatinaa warroonni chaayinaal ayyaantuu sallaatti faarata taruggaraattan sabiskiraayibii godhummaatii keenya taa'ichuun gamanmaan affeerraa kootidha. Warri yaada qabdees hoggaraattan immoo saanduqa koomentii jalatti naa barreessuun dagatinaan isiniin jedha. Akkasuma ijoolleen ammallee immoo waa'ee hojiitiin wal qabatee bilbila nu barreessi jettanillee jirtu. Bilbilli kiyya kara jalaa hin jira viidiyoo itti aanuu irratti illee viidiyoo isiniif laxxafa isiniin jechuun jaaladha. Dhiifama koomentii keessan argeetoo jiran isiniin jechuun jaaladha. Konneekshiniin baay'ee rakkisaa ijaa ta'eefidha. Egaa kan namoonni baay'een keessattuu waa'ee manaatiin waa'ee mana diigamaa jiru kanaan odeeffannoo kan qabnu mana adaamatti kan bitanneetoo jiru sirraayii warroonni naa jettanillee jirtu keessan jechuudha. Kanaafuu nuuf ibsi namoonni baay'ee si eega nama tokko lamaa miti waan ta'eef viidiyoon hojjedhu warroonni naa jettanillee jirtu jechuudha. Egaa akkuma jedhamee bakki naannoon tanaan dura birraa darbe diigametti deebi'amee diigamaa hin jiru. Kana isinillee beekuu qabdan jechuudha. Namni chaansiin irra darbameetoo jira. Deebi'amee wani diigamee jiru. Waan boruu hin beeku. Waan irraatirra dhaabbattee kan isin jechaatoo jira jechuudha. Ani kana keessatti hoggaan jedhu waan biraa keessa beeketii miti wantootuma mana akka kiyyaa akka keetiin jalaa diigamu kanan odeeffannoo isin kenna malee wanta biraa wanta icciitii isaanii keessa beeku tokkollee homuuyyuu hin jiru jechuudha. Kanaafuyyuu baay'inaan akkuma tanaan dura dubbadde shamarran keenyadha. Keessattuu shamarran biyya Arabaa mana guddaa gatii guddaa baasanii bitachuu waan hin dandeenyeef namni miliyoona tokko hojjetu hin jiru waggaa 10 uyyuu ta'a jechuudha. Tarii namni akkanatti yaadee yookaan irree gawayii kaalkuleetii godhee haga kana hojjetti shamarri biyya Arabaa waggaa kana haga kana waggaa teessechuu danda'an. Nuyi garuu jireenya keenya keessa nama lama nama sadiitu jira waan ta'eef yoo arganne waan xiqqoo arganna isuma arganne saniin immoo namoonni baay'een miidhamanii jiranii eeyyeen kan jalaa diigame jechuudha. Inni illee keessattuu miidhamaan ni jira biyya keessallee namni qaldiitti miti kan ijaarratu warroonni qaansiraa hojjetanii ijaarratanillee jiru garuu harka caalan kan dandamachuu hin dandeenye kan akka shamarran biyya Arabaa hin jiru suni ta'ee oduma jiru. Amma kanana irraa dubbachuu barbaadu naannoo Adaamaatti jettaniitoo jirtu wanti haaratti uumame hin jiru. Egaa naannoo Adaamaatti irratti kan biraa bakki diigame homuuyyuu hin jiru jechuudha. Birraa baranaa argitanii jirtanii anillee isinitti meetan ture. Inni irra deebi'amee waan diigame hin qabu wanti birraa baranaa jechuudha. Amma immoo karaa anamma wanni odeeffannoo guddaa isinii kennuu jaaladhu. Viidiyoo kana dhaggeeffadha. Namoota magaalota biraa keessallee jiran keessattuu Adaamadhaa kaasee Arsii qaarii haga Baalee ga'utti jechuudha. Wanta dhagaye qabatamaa miti haa ta'u odeeffannoo akka odeeffannootti kanan dhagaye jechuudha. Of eeggannoo waan godhuu qabdan. Warri tanaan dura baasii irratti baaftanii jirtu warri immoo hin baafne of eeggannoo akka gootaniif jechuudha. Kanan kana isinitti himaatoo jiru. Kanaafuyyuu obsaan viidiyoo sana dhaggeeffadha. Karaa wajjin isinitti dubbachaatoo jira. Maaliif koomentii jalatti hoggaan viidiyoo gallakkeessu ijoolleen baay'ee shaashaman irratti nurraa diigamee Arsii bakka kanaatti diigamaa jira. Akkasuma immoo ijoolleen keessan asallaallee hingaa jedhan diigam kuni maaloo ati waan irraa beektu qabdaa ijoolleen jettanillee jirtu jechuudha. Amma wanti ta'aatoo jiru wanta biraa miti Aliif irraa warri Adaamaa beektaniifan dubbachaa jira. Aliif irraa ka'ee haga Baalee karaatu bal'ataa jedhame. Kanaaf diigamaatoo jira jedhanii egaa keessattuyyuu fooqiin gurguddaan karaarra jiruyyuu kan daldalaa itti daldalaa jiran kan qalamiin dibametu jira kan ka'etu jira. Aliif irraa jalqabe warri itti jiraatan warri keessa dabartanii beektaniifan kana dubbachaatu jira jechuudha. Kuni karaan kuni gamaa gamanaan kaaree meeqa fudhatanii kaaree 25 fudhachaa deeman. Karaan qixxeetti bahee jira makiinan kan tokko karanaa dhufu kan tokko karanaa dhufu kallattii lamaan iyyuu kan dhufu kallattii kanaa kan deemu kaaree 25 fudhataa jedhan. Ani waan beekuun qabu kan mattaraasaa keessa hin jiru odeeffannoon isinii kennaatu jira. Waan gaariitti akka hiikkattan abdiin qaba. Ani waan beekuun qabu kan manni kiyaachi jiraatee mattaramee hin argine. Warroonni manni karaarra ta'e haga kana mattarreeti yeroodhaan mana keenya meeshaa keenya baafachuudhaaf qorqoorroo irraa baafachuudhaaf mismaarii irraa baafachuudhaaf nu fayyada jennee warri irraa diigganne jedhanii Israa'el dhaga'ee isinitti himaatoo jira jechuudha. Kanaafuyyuu karaa gamaan kaaree 25 garaa gamanaan kaaree 25 seena karaan jedhamee
akkasitti tilmaamamee jechuudha manni kan kaa'atoo jiru. Miidhamuun illee namoota baay'ee kan taa'ame kanaanidha jechuudha. Keessattuu karaa gubbaarra warroonni daldalaa nuti to'atanii karaa gubbaarratti mana bittanii ijaaruu heddan waggaa jiraatan ta'e Please qarshii keessa xiqqoo ishii irratti obsaan eeggadha. Ammallee ijoollee sardamtanii jirtan ijaaruu hennaa akkana taana kaarta pilaanii qabaatee qofaa miti jechuudha. Amma wanti ta'aa jiru ka argaa jirtu maaliif magaaluma guddaa fooqiin insaan ijaarramee yookaan diigamaa jiru karaadha jecha karaan kanarratti seera qabeessa yoo ta'e kaasas hin qabu jedhama. Kanaafuyyuu odoo xiqqoo muddamuu baattanii of eeggannoo gootanii. Biyaasi kan qarshiin isin lafarratti baaftanii akkuma jirutti ta'ee kan ittiin ijaartan dachaasan ta'uu danda'a. Baasiin jechuudha. Keessattuu yeroo kana keessa akka simintoon meeqan jira, ashawaan meeqan jira, kana tilmaamtanii jechuudha. Inni sunuu waggaa hambifattan sammuu keessanii boqonnaadha. Akkuma jiruun sanis kanas walitti qabamee waggaa nama jalaa badu namni irra caalan lafa kana namni kan jiraatu abdii waaqaa gaditti manaadha. Namni mana jedhamu namarraa gaafa diigamu abdii lafa kanarraa haga fuutu geessa jechuudha. Kanaafuyyuu of eeggannoo godhaa. Warri masmara kana keessa jirtanis niin jechaatu jiru. Ammallee mooyyuu akka isinii galutti keessa seenaa naan jechuu dandeessan. Ani kanan jechaatu jiru waan amma ta'ee, waan amma diigaa jiran, waan amma keessattuu fooqiin daldalaa kan akka baankiiwwanii, kan akka manneen juusii gurguddaa beekaman, kaafeewwan gurguddaan beekaman karaa masmara qabatanii jiran gamaa gamanaan ka'aa jiru. Isarra dhaabbadhee tan isinitti maatoo jira jechuudha. Kanaafuyyuu kuni karaadha, karaa bal'ina karaatidha. Jedhamee waan jiruuf eessa gaama namni jedhee toonnoon oduun namaa maal jedha Baalee galaa. Qaxxitaa jechuudha eessa fagaata ka Adaama fi Baalee karaa namoonni beektan tarii jiraachuu dandeessan kun haga kiiloomeetira 5,000 kan jedhutu jira. Kiiloomeetira 3,500 kan jedhutu jira. Ani hin beeku hagam akka addaaf fagaatu fageenya garuu ani haga Dodola addressii deemee nan beeka jechuudha. Achiin obboleettii qaba waan ta'eef tanaan dura waa'ee obboleettii kooti dubbachaa ture jechuudha. Kan abbaa kootii achi jirtu waan ta'eef haga karasii deemee nan beeka. Achiin booda Baalee duubaa hin beeku hagam akka fagaatu. Dodolluu asii Adaamarraa ka'anii baay'ee fagaata. Baay'ee fagaata. Kanaafuyyuu kun immoo asii achi haga ta'u. Kanaafuu warroonni keessattuu masmara kanarratti mana ijaaruu heddan bittaniitoo ijaaruu yaaltanuu jiraattan of eeggannoo godhaa. Kanan isinii kennu kan. Immooyyuu amma bakka kanaa gaa naannoo kanaa gaa jechuu dandeessan. Ani waanan beeku hin qabu. Akkuma keessan nama jireenya mataa kootiif fooyyeffachuudhaaf fiiguudha jechuudha. Beektan hojiin kiyya kanarratti maa miidhamnaa kan jedhuufan kanaan irraa dubbachaa jira malee hojiin kun akka beektan kanan hojjechaa jiru kanan beeksisaa jiru waa'ee meeshaaleetii malee ani waan biraati miti hojiin kiyya jechuudha. Kanaafuyyuu isa san dagachuu koo osoo hin ta'in amma wanta ammaa kanarratti maaliif nullee miidhamaa taana kan xaarre maaliif lafa balleessinaa umriin keenya achitti fidnee humna keenya achitti fidnee laayivii keenya achitti fidnee dhufnee itti boqanna kan jenne irratti yoo kana jalaa ta'u qabachuu nu wayyaa kan jedhurraa ka'eetan kana dubbachaa jira haala gaariidhaan kana hubattanis abdiin qabeechuudha jechoonni kiyyallee ifattan dubbachaa jira sinii galeedheen abdii qaba. Kanaafuyyuu haala kanaan of eeggannoo godhaa. Tariitii homaa hin ta'uu haka kana seenee jira ijaarii boru wanta akkanaa waddaduu qabaa wanta akkasii akkas ta'uu qabaa namni isiniin jechuu danda'a warri biyya keessa xiqqoo ishee of qabaa warroonni masmara akkanaatirra jirtan jechuudha. Warri ijaaree ganaa osoo ittiin daldalin karaa daldalaa baafateetoo deebi'ee kaasaa jirutu jira waan ta'eef jechuudha warri karaarra jiran. Kanaafuyyuu of eeggannoo godhaayii isiniin jechuufanii kan kara biraa immoo kan ammas irra deebi'eetoo kana isiniin jedhu kan keessa birraa darbe diigame amma itti deebi'ama hin deebi'amuu waan hin beekuun qabu. Inni sun yeroo sanitti ogguma ta'e argina malee jechuudha. Isa san hoggaa ta'e anis keessumaan jira simbichaa miti jechuudha. Mana seera qabeessa bitadheetiin deeran keessa jiraachaa jiru ijaa ta'eefuyyuu. Kanaafuyyuu walumaan keessa jiraachaa jirra. Walumaan itti jiraachaa jirra. Baay'eellee dhiphatina ijoolleen ani mataan na dhodhoo'ee na bira gayinaa akkas ta'inaa jechaa jirtanillee hunduu guyyaa isaa eeggatee yeroo isaa eeggatee rabbi waan godhu hin beeku. Kan nuti kan qabnu humni keenyallee rabbii keenyadha. Kanaafuyyuu rabbii keenyatti bu'aa akka yeroo nama godhe ta'uudha malee mana ormaa keessatti biyya ormaa keessatti amma na bira darbee jira burna qaqqabina akkas ta'inaa jettanii ofillee dhiphisinaa baay'iftaniitu ofuu dhabdan gaafa jiraattan isattillee jiraattan waan ta'eefuyyuu jechuudha. Kanaafuyyuu haala kanaaniidha kan wanti jiru odeeffannoon isinii kennu kanaadha isiniin jechuun jaaladha.
waa'ee shanshanaatiillee warroon na gaafattan jirtanii odeeffannoo tokko hin qabu amma yeroo kanatti waa'ee shanshanaa jechuudha. Wanta ta'amu hin beeknu boruuf iftaa waan ta'amu hin beeknu odoonuu shaname eenyumtuu hin gammada. Itti gammannee boqonnafoo jennee jechuudha. Namni hatta achi keessa jiraatu miti namni achi keessa hin jiraanne namaa hin gammannee jiru yoo seexana ta'een alatti jechuudha. Milkaa'ina namaatitti namni gaddu seexanaan ala waan biraa namni foon uffatu hin jira jedhee too yaadu. Kanaafuyyuu namni nu gammanne hin jiru nu shaname jechuudha. Warri keessa jiraatu osoo hin ta'e warri keessa hin jiraanne iyyuu. Kanaafuyyuu isa osoo ta'e eenyumti keenya itti gammanna nutti tola. Isa san immoo rabbiin waan nu godhu hin beeknu jechuudha. Kanaafuyyuu guyyaa isaa eeggate yookaan nu mijaa'uu danda'a hin beekamu. Viidiyoon too kana fakkaatti egaa kaa hojii koo idilee yeroo itti aanutti itti hafu fayyadee tana yaadaa wanti hunduyyuu yeroo isaa eeggateeti waan ta'eef iyyuu isin jechuun jaaladha. Kana viidiyoon ta'u guyyaarraa bakka jirtu nagaa naa ta'a baay'een isin jaaladha baay'een isin kabajaa baay'ee.